Studio. Mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa sabaa maqaa maal godha ergaan kabatamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa dhabne masaraa mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa sabaa maqaa maal godha ergaan kabatamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa dhabne lubbuun koonistaabil Mustafaa Huseen wareegamni jaallaggasaa wagii miila dhabuun kaffaaloo naafachuun magartu daa'imatti dhabnee baambu shilma guutuu wareegamni qeerroo erga gatii dhabee Minilik bineensi nurratti faarfamee birroo yaa birroolee dudhiistu moo walitti deebiinaree birroo yaa birroolee dudhiistu moo walitti deebiinaree birroo yaa abbaa birraa qeerroo nambaan calankoo qabsootti fufuuf falmaa finiinsuuf kaayyoo qabsoofneef galmaa geessisuuf mirgaan kabajnee qabsaa'ota keenyaa mirga salphistanii kaayyoota keenyaa birroo yaa abbaa birraa onneen keenya kaleessa har'as ni jira birroo yaa abbaa birraa onneen keenya kaleessa har'as ni jira birroo yaa abbaa birraa qeerroon Oromoo jawaariif jira birroo yaa abbaa birraa qeerroon Oromoo jawaariif jira. Makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee jawween tuqin malee yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee jawween tuqin malee yaa makoo warra malee kumaandi boostii gujiif wallaggaat yaa makoo warra malee jallisuu keenyatuun fideem kana hundaat yaa makoo warra malee somnee jallisaan gowwaan useetuut yaa makoo warra malee gaaraa seetanii abiddaan taphattuut yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee qeerroon tuqin malee yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee qeerroon tuqin malee goota Oromoodhaa yookaan tuqin malee hayyoota Oromoodhaa yookaan tuqin malee Jawaar Mohammadii yookaan tuqin malee Jaal Daawud Ibsaa yookaan tuqin malee Mararaa Guddilaa yookaan tuqin malee Baqqalaa Garbaa yookaan tuqin malee Kamaal Galchoo yookaan tuqin malee Daraaraa Guyyoo yookaan tuqin malee Jaal Marroo Kiyyaa yookaan tuqin malee Leencoo Lataa yookaan tuqin malee Galaasaa Dilboo yookaan tuqin malee Garaarsoo Biqilaa yookaan
Akkam ooltan yookaan akkam bultan dhaggeeffattoota keenya ani Mul'inaa Sorsaan jedhama kun jirra miidiyaa istuudiyoo Waashingtan DC irratti argamurraayi. Akkuma beekamu guyyaa har'aas keessummaa tokko qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenyarraa Asfaw Nadhasaa jedhama kutaa Ameerikaa Wisconsin keessa jiraata. Mariin nuti irratti taasifnu haala yeroo irratti fi akkasumas immoo irreechi biyya keessaa dhufaa waan jiruuf isa irratti marii gabaabaa goona. Gamanumaan gara isaattiin isin dabarsaa. Asfaw kabaja keenya fudhattee asirratti argamuu keetiif baay'ee galatoomin jedha. Asfaw mee gabaabsii of beeksisii sana booda gara marii keenyatti ceena. Ayyee ulfaadhu Mul'inaa atis jirra miidiyaanis irraa kana naaf kennitanii asirratti akkan yaada koo ibsu waan naaf feertanii fi maqaa dhaggeeffattoota keessanii galatoomaan jedhanidha. Of beeksisuudhaaf akkumaatu jettee maqaan koo ani Asfaw Nadhasaatiin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhee Giddugala Oromiyaa godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Walisoo ganda qonnaan bulaa Sanqallee Allemaaram jedhamudha. Barnoota koo sadarkaa tokkoffaa harka caaluu magaaluma Diiraa baradhe tokko hanga 8 kan jiru bakka biraatti illee kan keessaa baradhe jira. Sana booda sadarkaa lammaffaa Walisoottan baradhee mana barumsa sadarkaa lammaffaa Dajjaatummas Garsoo Dukiitti. Sana booda carraan barnoota olaanaa argadheen yuunivarsiitii Jimmaan ture. Achittis damee maaneejmentii irraatiin xumure. Ergasii hangan Ameerikaa dhufutti gara waggoota 8 ta'uufan biyya keessa bakka garaagaraa hojjedheera. Waggoota 2 jalqabaa kolleejjii dhuunfarran barsiisaan ture. Sana booda immoo waggoota gara 6tti dhiyaataniif dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa keessa hojjedheera. Warra akka Care International, Save the Children fi akkasuma Plan International warra biyya keessaallee Oromoo Reliance Association OSRA dhaabbata jedhamu keessa akkasuma hojjedheera. Erganii as dhufee amma gara waggaa 6tti as bakki ani jiraadhu Ameerikaa kutaa bulchiinsa Wisconsin jedhamudha. Gabaabatti kanuma fakkaata. Hayyee baay'ee galatoome Asfaw ammas galatoomin jedha. Akkuma duraan dursee jedhee mariin keenyarraa haala yeroo yoo ta'u keessayyoo yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti hidhaan ajjeechaan dararri uummata keenya irratti baay'ee cimee jira. Kun egaa naannoo Oromiyaa hunda ilaallata. Kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga lixaatti hunda Oromiyaa hunda walgaa. Nutumti immoo qabatamaan kan quba qabnu fakkeenya godinuma keenya godina Kibba Lixa Shawaa Walisootti namni mucaan ajjeefame jira. Mucaan Malaakuu Duulaa jedhamu dheengadda ajjeefamee jira. Sana duras immoo torban darbe mucaan Abtaamuu Bayiraa jedhamu sana durallee du'ee jira. Meegaa haaluma waliigalaarraa ka'iitii booda immoo qabatamaadhaan odeeffannoon naannoo sanatti qabdu yoo jiraatte waan sana odeeffannoo sanas yookaan immoo xiinxala sanas nuuf kenni. Tole galatoome Mul'inaa. Egaa wanti kun waan nuti hundumti keenya argaa jirrudha. Addunyaatti arganu qofa miti. Oromoon bakka jiru hundaati jaallatee miti kan socho'aa jiru. Inni biyya keessa jirus qabsoo hudhaatti jira. Inni haala kana jirus immoo akka manatti galaa hin jirre hunduma keenyatti argaa jira. Hayyoonni keenyas bakka dubbatamu hundumatti wanta kana
Uummata kennuudhaaf waa gochuu danda'an hundumaa gochaa jiranii kun hundumtuu sochiin biyya keessa jiru maal akka fakkaatu rakkinni Oromootti yoo dhufe malee Oromoon akkasumaaf bahee iyyaan jiru yoo tuqamu malee kan iyyuu hin jiru jechuudha. Akka waliigalaatti sochiin biyya keessa jiru qabsoon Oromoo namatti jiru kun waan cimaadha. Innis sababni isaa jijjiirama dhufe jedhamu kana Oromoon illee abdatee ture akkuma uummattoota biyya sanaa. Akkuma beekamu waggoota 5 darban gara jijjiirama 2018 jedhame dhufe jedhame sana dura gara waggoota 4 fi 2014 irraa kaasee hanga 2018 Oromoon itti du'ee kumatamni itti du'ee akkasuma baay'een qaamaa itti hir'atanii waan namni ta'uu danda'u waan namni bilisummaa ofiitiif kaffaluu qabu hundumaa Oromoon itti kaffalee jijjiiramni suni dhufe jedhamee Oromoon illee baay'ee irraa abdate waan Oromoon gaafate wantoota gurguddaatu turanii isa keessaa wantoota abbaa biyyummaa ilaalchisan Oromoon lafa isaarraa buqqa'uu abbaa qabeenyattiif lafa gadhiisanii akka deeman ta'uu waanuma isaan irratti ajajamu waan akkasii kana akka irraa dhaabatuu fi kan isaanii wanti ta'e kan isaanii akka ta'e lafti isaanii kan isaan irratti durooman kan isaan irraa hojjetanii irraa ofiirraa misoomsanii irraa fayyadaman akka ta'u kan isaan barbaadanii Finfinneedhaa qabee magaalota Oromiyaa garaagaraa irratti waan amma deemaa jiru waan lafa faana wal qabatee jechuudha eenyumtuu hubachuu waan danda'udha. Inni kun isa tokko gama biraatiin Oromoon waan akka ofiisaatiin bulchuu sirna federaalizimii akka dhaabbatu barbaada. Waggoota 27 darban TPLF'n kan hoogganame mootummaan federaalaa sun sana keessatti wantoota hir'atan turanii wantoonni immoo argaman TPLF'n nuu kennitu hin ta'in uummanni Oromoo waggoota dheeraadhaaf dabaree walirraa fuudhaa kan itti qabsaa'aa tureen waan arganne daangaan Oromiyaa jedhu sararamee afaan Oromootiin itti baratamee itti hojjetamee wantoonni birootis wantoonni fakkeessaadhaaf ta'anii jiranii haa ta'u malee sirni sun dimokiraatawaa hin turre sirni sun dimokiraatawaa akka ta'u kan haqaa akka ta'u uummanni Oromoo gaafataa ture. Dimokiraatummaan immoo nama ofii barbaadan nama ofii amanan bakka buufachuudhaan uummanni kan mirga isaa sanarraa argatu qooda kan argatu haalli amma itti jiru garasitti illee kan hin jirre ta'uun sirriitti kan mul'atudha. Gaaffii Oromoo tokko kan dugda duubatti deebise sana gama biraatiin sirna sana keessatti haa ta'u sirna kana ammaas fuulduraafis kan barbaadu Oromoon aadaa isaa, afaan isaa, seenaa isaa akka isaaf ta'utti biyya sana keessatti itti gargaaramuudha barbaada. Seenaa isaa guddifachuudha barbaada. Sana keessatti wanta ta'aa jiru inuma argaa jirra. Akka qooda kootitti akka na fakkaatutti mootummaa sana keessatti nan hirmaadha kan jedhu karaa tokkoon afaan isaati. Isa keessatti afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u bal'inaan gaafatamaa ture. Tarii qabsoo Oromoo keessatti keessayyuu waggoota dhiyoo darbe keessatti hiriira nagaa bahamee hundarraa kan nagaa ture sanaadha. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u kan jedhu. Isas akka ukkaamsaniitti bira darban agarreerra. Kanaaf kun hundumtuu akka gaafii kan ture. Gaafiin uummanni Oromoo waa gaafateeyyuu hin qabu, waa barbaaduyyuu addatti hin qabu, bilisoomeraa kan barbaade bilisummaadha jedhanii kan qoosadhaan bira darbame ta'uusaa sirriitti hubannee jirra jechuudha. Gama biraatiin isa qofa miti. Tarii waa kana karaadha sirreeffataa jiranii ijoolleen kubbaa hojjetaa jiranii jedhee Oromoon gaafa abdiidhaan isaan eegaa turanii immoo wanta ta'e hunda keenya quba qaba. Nama uummanni keenya abjuu keessaa wareeru gaafa maqaa isaa dhagaye kan abjuu keessa wareeru nama Oromoo harka mure nama Oromoo miila mure nama Oromoo
beektee akka hin taane kan godhee seenaa biyya sanaa keessatti seenaa gurraacha kan qabu, seenaa dhiigaan laaqame kan qabu warra nugusoota duranii sana as deebisanii gaafa isaanii faarfachuu eegalan sadarkaa olaanaatti ammam eessa akka jiranii hubachuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo madaasaa warra isaaf hooqu otoo hin ta'in, dhukkuba isaa warra isaaf dhukkubsatu otoo hin ta'in, warra isatti qoosu, warra waan dhimma isaatii hojjetu otoo hin ta'in, waa dhimma biraa hojjetu hubate jechuudha uummanni keenya. Sana bira darbee egaa wantoota tokko tokko argaatuma ture. Uummanni Oromoo harka caalu kan harka mootummaa kanaa kan hubate garuu inni jalqabaa yeroo natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhee yeroo Jawaar ajjeesuudhaaf jedhanii Oromiyaa guutuutu socho'e isa tootti milkaa'ina fanii ammas hooggantoota Oromoo karaarraa yoo maqsan malee waan yaadan kan gaafii Oromoo silaa didanii gara biraatti deemuudhaaf isa kanaaf immoo warra Oromoon yaada irraa fudhatu, hooggansa irraa fudhatu hundumaa karaarraa maqsuudha qabanii nama dhimma Oromoo kana dubbatu karaarraa maqsuudha qabanii kanaaf jecha artistii Oromoon akka ija isaatitti ilaalu. Hacaaluu jechuun Hacaaluu Hundeessaa akka sirbaa tokkotti miti Oromoon hundi kan beeku, nuti hundumtus akkasitti miti kan beeknu. Gaafa inni miidiyaa tokko irratti dhiyaatee intarviiyuu godhama jedhamee 1000tu bahee ilaala. Yaada akkamii akka inni kennu beekamaadha. Yaada baay'ee bilchaataadha kennaa, nama baay'ee guddaadha, hooggana guddaa jechuun kan itti xiqqaatudha. Isa nurraa galaafatanii Sumaanun immoo deebisanii hooggantoota keenya maqaa ittiin faalanii hooggantoota alatti hafan hundayyuu maraatti hidhaatti cuqqaalan jechuudha. Sana dura sinumaa yaada baay'ee bilchaataadha kennaa warreen baay'ee guddaadha. Hoogganaa koo keessa turan warreen jechuun dhaaba keessa turan itti xiqqaatudha. Hundumaati isa nurraa galaafatanii miseensota isaanii, deeggartoota isaanii bakka hundeebisanii hooggantoota keenya maqaa ittiin faalanii quba qaba. Hooggantoota alatti hafan dhuma irratti egaa wanta maraatti kan hundumaa gochaa turanii gidduu kanas immoo wanta ta'aa jiru. Sana dura sinumaa yaada baay'ee namoonni deemaa jiranii hoogganaa koo keessa turan kana hundumaaf egaa Oromoon jimma dhaaba du'uu fi dhabamu xiqqaatudha. Hundumaati dhimma dhaabamuu Oromoon akka miseensota isaanii, deeggartoota isaanii bakka biyya keessatti otoo hin liqinfamin of ta'ee jiraachuudhaaf yoo barbaada ta'e inni kun falmiin kun dirqamatti ta'ee of jiraachisuudhaaf dhabama of oolchuudhaaf wanta gochaa jiru jechuudha. Kanatti wantoonni hanga yoonaa godhaman mootummaa kanarratti dhiibbaa akkam akka qabaatan eenyumtuu hubachuu hin danda'a. Sochiin gidduu kana mootummaan itti jiru raayis wanti arginu wanuma sanaan itti dandamachuu danda'u waa hedduudha yaalaa jiranii. Ukkaamsadhuma kanaaf filannoo dabarsuudhaaf yaadaniiru, COVID fayyadamanii kana gochuuf yaadaniiru. Kun hunduu hin taanee fi uummata keenya kan ajjeessanis ajjeessaa, kan hidhanis hidhaa, kan hunda yaalaniiru. Ammas sunis hin taane. Kun hundumtuu kan isaanii mootummaan kun itti jiru uummata keenya kan danda'u afaan qabachiisee yoo kan bitamu bitee jechuudha. Kan bituudhaaf hin dandeenye haga keessaa danda'u warra dhabamni isaanii na gargaara warra jedhee ajjeesaa warra kaanidha. Kan itti jirudha. Kun hundumtuu Oromoo gadi hin qabne fuulduraaf gadi qabuudhaaf hin jiru. Oromoon amma gaafa namni tokko hafuutti illee kana dugda duubatti jedhuuf waan ta'u miti. Yoo aarsaa kaffalchiisu kamuu kaffalee of oolchuudhaaf, badii of oolchuudhaaf, dhabama of oolchuudhaaf waan godhamaa jiru kan gochaa jirudha. Isa kana irratti gabaabaatti hireen Oromoo hundumaatu tokko Oromoon akka Oromootti. Kan cabes akka Oromoon akka Oromootti
kan immoo falmachuus qabu akka Oromootti kan gaafa bilisoomes kan bilisoomu akka Oromootti malee akka naannootti miti, akka gandaatiin, akka lagaatiin miti. Inni kun baay'ee ifa. Kanaafidha Oromoon baddaa gammoojjii kan akkas socho'u. Gaafa bakka tokko sagaleen tokko dhaga'amu iddoo hundumaatiyyuu miirri isaa kan jiru. Garuu haala qabatama jiru faana wal qabatee iddoo waraanni itti baay'atu irratti sochii baay'ee arguu dhiisuu dandeenya. Fakkaataa garuu mufiin uummataa akkuma jirutti haaluma mijate barbaadee kan socho'u ta'uu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sanumattis jira. Kanaaf uummanni keenya waan qabsoo hadhaa'aadha. Aarsaa hadhaa'aadha kaffalaa jira. Beekamaadha. Haa ta'uutii garuu waan dugda duubatti jedhamu miti. Waa kaffalu kamuu kaffalee oolchuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Gama biraatiin qaama sanaa kan ta'e godina kibba lixa shawaatti gidduu kana kan ta'e kan jettee fi egaa kuni addatti waan ilaalamu qabu. Godina kibba lixa shawaa ta'e akka waliigalaatti giddugalli Oromiyaa naannoo Shawaa Finfinnee irraa teessoo mootummaa federaalaa raadiyeesii kiiloomeetira 100tti warra argaman irra dhiibbaa guddaatu jira. Kan sochoolee almost mana irratti miilitarii ramadamee jechuun akka bifa itti danda'amuuni keessayyuu edda artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniin booda magaalonni hundumtuu sanaan qabamanii jiru. Namoonni ajjeefamuun, namoonni hidhamuun lakkoofsanii miti hanga ibsamuu hin dandeenyetu jira. Kan godina kibba lixa shawaas egaa waan odeeffannoo garaagaraa namoonni waan garaagaraatiin irraa argannu jira. Isa keessaa namoonni baay'een rukutamaniiru. Hacaaluu guyyaa lama booda jechuudha. Hiriira garaagaraa irratti namoonni rukutaman gara 7 kan ta'an rukutamanii wal'aansa argataa turanii kaan rasaasni kan garaa isaanii fa'aa keessa bahee warra akkasiitu turanii kaan jilba keessa kan bahee baqaqsanii hodhuun kan godhameef fa'aatu turanii kaan amma bakka gaggeessaa warra kaan immoo hidhaadhaan kan wal sottan ga'uunallee dararamaa jiran tokko lama miti. Isaan keessayyuu dargaggoo Malaakuu Duulaa kan jedhamu gidduu kana kan manuma hidhaatti kan ajjeesanii isaaf allamaadha. Akkuma dhageenye allama mirgi wabii akka eegamuuf manni murtee ajajullee yeroo lamaanuu poolisiin didee tursee dhuma irratti gaafa isa lammaffaa irratti jechuudha ajjeesanii du'a isaa mana baasan jechuudha. Sana dura torbanuma sana dura wayitii dargaggoo Habtaamuu Bayiraa jedhamu nama umuriidhaan gara 25 ta'uudha. Shofeera hojii shofeerumaatiin hojjeta. Nama haati baay'ee rakkattee guddifte akka ta'e mucaas baay'ee sabboona mucaa yeroo keessatti illee hirmaannaa qabu. Akkasuma wabii jireenya haadha isaatii kan ta'e uummanni keenya beekamaadha. Ijoollee gaafa barsiifatu rakkatee gaafa barsiifatu wabii gaafa dullumaati gafii wabii gaafa dadhabanii gaafa barsiifatan wabiidha. Kan sanarraa ajjeesanii isaanii waan baay'ee nama gaddisiisu. Gaafa sana isa qofa miti namoonni gara 7 kan miidhamanii isaan keessaa garri namoota 5 ta'an kaan hospitaala Tulbooloo kaan hospitaala Luqaas Hoolsutti akka gargaarsa garaagaraa argataa jiran kaan illee ammayyuu gargaarsa irra kan jiran ta'uu isaanii quba qabna. Isaan kun egaa qaamuma wanta Oromiyaa irratti labsamee kanatu isaan irras jira. Isaan kanarras wanta adda ga'e miti. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Uummanni keenya haastaa kaffalaa jira itti yeroo hojiirra jirus yeroo hojiirra hin jirres nama
waa kana nu miidha jedhan nama wayii gochuu danda'a jedhan kan hundumaa. Keessayyuu gaafa taa'amuu baay'iraatti ture sa'aatii galgala keessaa gara sa'aatii tokkoof wayiidha. Yeroon wanti kun itti uumame akka warri achi jiran nutti himanitti namoota yeroo waati ta'e ka'e otoo hin ta'in dursaniituma namoota achi qabanii poolisoonni achi jiranii gaafa wayi ka'ee achumaasitti ba'anii dhuma waa barbaadan si godhanii waan akkanaa kanatu jira. Hundaafuu gabaabatti waan kana faana wantiin jedhoo jiraate wanti nurra ga'ee akka Oromootti Oromoon giddu galeessaa kophaa wanti argates hin jiru wanti argatus hin jiru. Hoogganni keessayyuu ta'uu danda'a, Shawarraa ta'uu danda'a, Arsiirraa ta'uu danda'a, Baaleerraa, Wallaggaarraa ta'uu danda'a. Yeroo kan hundumaa hoogganni bakka irraa ba'ee kophaatti tajaajila hin jiru. Gaafa Abbaa Duulaa fa'aa, gaafa Juuneddin fa'aa Oromiyaa hoogganaa turanis uummanni Oromoo waan keessa ture numa beeknaa Arsiin kophaatti kan fayyadame hin jiru. Gaafa Wallaggi yeroo gabaabaas illee ta'u Alamaayyoo Tumsaa gaafa ture Wallaggi kophaatti waa gargaarame hin qabu. Haga dheengaddaatti obbo Lammaa hoogganaa ture gaafa sanaa uummanni Oromoo lixarra jiru maal ta'a akka ture numa beekna. Kanaatiif yeruma kam hoogganni iddoodhuma kamiyyuu baasuu danda'anii garuu uummanni keenya akka sabaattidha kan miidhamaa jiru. Inni tokko irraa fayyadamee inni tokko gargaaramee hin qabu hin qabaatullee hireen keenyas waluma faana qabsaan waluma faana hanga danda'ames walumaan ta'uun yoo mirgi kabachiisatanis jiraate Oromoon Oromummaa fi Oromiyaa waliin qabu wanta kanaaf Oromiyaadhaaf yoo ta'e Oromummaadhaaf yoo ta'e waliin malee qobaatti wanti raawwatan hin jiru. Akka eenyutti kaasuudhaaf eegee koo fandu'aa jettee wayinnin jedhan kan maaliifan du'aadha jettiinsa. Kanaaf namni eegee qabu namni eegee sana qabu eegee akkas bareedu qabu hundumtuu kan eegee sana qabu hundumtuu numa du'a jechuudha. Kanaatiif namni Oromummaadhaaf Finfinneetti du'e iddoo biraattis iddoo kamittuu falmachuun waliin akka waa sanaaf jechuudha. Oromoo Oromiyaa wanta arganne kana Oromummaa keenya kana tifkachuun waa dirqamaati. Waan abbootiin keenya warri darban maatamni aarsaatti kaffalanii argatan kana nuuf dabarsan kana Oromiyaa daangaashii sararanii nuuf abbootiin keenya nuun ga'an kana gaafa sirni kun diiguudhaaf jiru waan callifnee ilaallu ta'uu qabu. Kana otoo injigin shafoo maruu jedhan otoo injigin shafoo maruu jechuun waan erga jigee booda kaasuun hin danda'amu akka hin jigneef bakka sanatti qabuudhaa fi naannoo isaatti waan isa olutu wanta bakka sanatti isa qabu gootaa jechuudha. Kanaaf qabsoon kun akkasumatti waa gaariitu jira itti jabaachuu qaba. Uummanni Oromoo gaafa argatutti itti muddiidha jechuudha gabaabumatti guutu. Ayyee asoo baay'ee galatoomii gabaabaa miti waa baay'eedha kaaftee almost Oromiyaa maraa waliin geessirta. Nuti egaa odeeffannoodhuma qabnuufi malee dararrii fi ajjechaan iddoo hunduma jira. Arsii keessayyuu gara baatti baay'eetti cimee jira. Egaa Wallaggaa fi Gujii immoo waggaa 2 darbee amma ammaatti koomaandi poostiidhaan kan bulaa jiranii. Egaa yeroo ammaa kana wanti nuti argaa jirru akkasumas immoo erga muummichi ministeeraa Nobel Prize argate addunyaanis haa ta'u even uummanni keenya yeroo muraasa harka rukutaa fi kan ture amma ammaatti wanti inni guddaan wanti inni hojjete paarkiidha. Paarkii sana keessatti egaa mootota adda addaa teenyu jedhee samoon kan immoo paarkii Inxooxxoo eebbisiisanii paarkiin hin hojjetaminii miti garuu biyyi sun waan hojjetamuu qabu waan baay'ee qabdi. Waan dursuu qabu waan baay'ee qabdi. Innumti gaafa dursa angootti ba'u anuu isin hin ceesisaa jedhe. Uummanni Oromoos akka nu ceesisuuf malee akka paarkii hojjetuuf miti. Waa'ee filannoo, waa'ee dimookiraasii, wanti hojjetamuu qabu, wanti durfamuu qabu otoo jiranuu isa hojjechuun waan tokko.
Kan biraa immoo inni yeroo paarkiin sun eebbifamu hoomaa waraanaa agarsiisu, namoota adda addaa agarsiisu, akkasumas immoo Oromiyaa irratti namoota nama ajjeesanaa ta'u namoota darara godhaniif eenyuun adda addaa dabalamu kana mee gabaabsitii kaaftirta durumaanuyyuu garuu dabalataan kun maaliif ta'e kan jedhu mee isarratti eenyu jedhii sana booda gara irreechatti darbina. Galatoomii mul'una wanti isaa waan cimaadha. Wanti godhamaa jiru dhugaatti wanti nama barbaachisu wanti baay'ee nama barbaachisuu danda'a. Garuu duraa duuba qaba. Nama bilisummaadhaaf bilisa ta'uu barbaadu deebii ta'uu hin danda'u daabboon otoo iyyuu ta'e jechuudha. Daabboo nama waliin geenye miti. Otoo iyyuu kan wal ga'u ta'e kan nama bishaan gaafatee fi midhaan hin kennitu waanuma inni gaafate yoo kenniteef malee maaliif bishaan bakka midhaanii hin ta'u midhaan bakka bishaanii hin ta'u akkuma sanaa jechuudha. Kanaatiif waan uummanni keenya gaafataa jiru uummanni biyyattii sanaa jechuudha. Akkuma walii galaatti uummanni biyyattii sanaa maal barbaada? Keessayyuu yeroo kana jijjiirama kana keessa uummanni baay'een eegaa kan ture wanta arganne nurraa deebisanii fudhatu kan jedhu uummanni qabate ture yeroo akka waliigalaatti uummanni biyya sanaa kan caalu arganna biyyi kunis fooyya'aa deemaa waan dimokiraasii kunis hooggantoota biyya kanaatiifis galaa deemaa waa fooyya'eetu faadha malee maqaa tokkummaatiin hunduma keenya walitti sirna cafaquudhaaf deemtu dhufa jedhee namni shakkii jiru jechuudha. Kanaaf uummanni bal'inaan kan gaafataas ture kan gaafataas jiru inuma garra bakka garaagaraatti keessayyuu gara uummata kibba Itoophiyaa yoo deemtee sabaaf sablammoota haganan jedhamnedha kan wal keessa jiranii sun hundumtuu akka baay'ina isaaniitti akka ofiin of bulchuudha kan isaan barbaadan jechuudha. Kaan sadarkaa naannootti of bulchuu warri barbaadan kan akka warra ittaafaa argaa jirra. Kaan immoo sadarkaa godinatti of bulchuudha warri barbaadanis akkasuma ni jiranii. Kaan sadarkaa aanatti illee akkuma baay'ina isaaniitti gaafataa jiran jechuudha. Kun hundumtuu sirna federaalizimii ture sana akka beekamtii kennanii fi isaanillee sirna sanarraa fayyadamuu akka barbaadan kan agarsiisanidha. Warri kaan immoo federaalizimiin ture suni haqa qabeessa miti haqaa ta'uu kan jedhu kan isaan gaafataa jiranii. Garuu inni hafeetu wanti biraa hojjetamaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti siyaasa magaalaatti kan bal'inaan gaggeeffamu inuma agarra. Warri aktiivli irratti hirmaatanillee warri si'aayinaan irratti hirmaatanis warreen magaalota keessa jiraatanidha. Kanaaf magaalota guddoo keessatti itti fakkeessuudhaa fi eenyuun akka qabatame egaa sirriidhumatti beekna. Magaalonni guguddaan biyyattii sana keessa jiru keessayyuu giddugalli biyyattii Oromiyaan akka jirutti eenyuun akka qabame sirriidhumatti beekamaadha. Wanta isaan gammachiisuudhaaf jiru baay'inaan hojjetamu jechuudha. Siyaasa magaalaa warri baadiyyaa wanti isaan qaqqabdu guyyuu hin jiru. Uummanni biyya sanaa akka waliigalaatti dhibbantaa 85 kan ta'u baadiyyaadha jiraata jedhama. Dhibbantaa 10 ta'u kana gammachiiftee filannoo irratti baay'inaan kan hirmaatan isaanuma kana. Waa'ee siyaasa biyya sanaa kan yoo barbaadan immoo jala deemanii kan sirbaniifis warruma kana isaan gammachiisuudhaaf wanta hojjetamudha. Akka sanarraa hafee fi uummanni keenya kan irraa fayyadames kan irraa fayyadamus hin jiru. Hundumaafillee wanti nama fayyadu hojjetamaa jira jedhee namni abdatu illee hin jiru. Bifuma waliigalaatti. Inni paarkileen garaagaraa hojjetaman kun tokko sirna darbisa. Sirna isaan tokkummaa jedhan sana. Sirna sabaaf sablammoonni keessatti mul'anne tokkummaa kan isaan jedhan sun yeroo san irratti sabaaf sablammoonni sagalee hin qabanii dhaga'amanii afaan isaanii hin dubbatanii mirgi isaanii akka addaatti ni ilaalamu maqaa isaanii dha'anii sanaa fi akka tokkummaatti namni akkam akka ta'aa ture yeroo san irratti saawonni addi bilisummaa uummattoota meeqaa akka waraanarra bosona turan
nuti illee yoo qaqqabuu baannee odeeffannoo isaa qabna jechuudha. Kanaaf waan sana akka seenaa gaarii qabnutti akka tokkummaadhaan waliigalteedhaan jaalalaan turreetti akkas fakkeessanii nutti mul'isuudha barbaadu. Kanaaf garasitti deebisuudhaaf waan akkasii fudhatu hojjetama. Paarkileen biyya keessatti hojjetan kunis waanuma akkas fakkaatuun kan hojjetamanidha. Kan irraa fayyadamu soo ilaalle immoo namoota lakkoofsaan hagana jettee ibsuu hin dandeenye. Lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqoo ta'antu irraa fayyadama. Haa jennuuti Finfinnee keessatti wantoota hojjetaman harka caalatti uummatuma Finfinneetti irraa fayyadama. Kan baadiyyaarraa dhaqullee hin jiru. Yoo guddate namoota alarraatii dhaqanii fi namoota Finfinnee keessa jirantu waga tokko irraa fayyadamuu danda'a. Isaan keessayyis uummanni Finfinnee yoo ilaalte kan hiyyeessatu jiraata. Harki tarii 60-70 paarkii sana jiraachuu isaatuu gaaf tokko qaamaan dhaqee ilaaluu dhiisuu danda'a warra biyya sana keessa jiraatu. Kanaafi wantoota akka waliigalaatti uummata biyya sanaa fi hiikan kennine wantoota uummanni biyya sanaa waa tokkorraa argachuu hin dandeenye hojjetanii miidiyaadhaan televezyiinii sanaan mul'isanii biyya kana fakkeessaa jirraa jedhanii jibuurraan kan hafe waan walgituu qabu waan faayidaa qabullee miti. Namni beela'aa bashannanu hin jiru. Namni buqqa'aa bashannanu hin jiru. Wanti isaan itti hojjetan kun waan bashannanaati. Nama jiruun mijaa'eeftu sana qaqqaba uummanni keenya sana keessa darbee kan mijatee fi sana qaqqabuu danda'u iyyuu hin jiru jechuudha. Otoodhuma bakki isaa waan isa gammachiisu yoo ta'e. Gama biraatiin akkuma jette agarsiisa garagaraatu ture. Agarsiifni garagaraa suni gam tokkoon natti fakkaata sodaachisa wayii kana qabna. Tarii uummanni beektee warri itti dhiyeenyaan baay'inni uummataa jechuudha. Akka biyya sanaatti kan dammaqinaan si'aayinaan siyaasa biyya sanaa militariin biyya sanaa ijaarsa akkamii akka qabu kan beeku uummata baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa isaan televezyiiniidhaan gabbaanii kan hundumaa agarsiisan waan hundumtuu argee tarii akka rifatuuf akka mootummaan kun dhugummaadha akka inni jedhuuf akkas barbaadanii ta'uu danda'a. Garuu dhugaan isaa sana bitii akka isaan sana qaban ni beekanii seenaan biyyoota garagaraas kan himu warri militarii cimaa qaban warri misaa'ilis qabanii gaafa uummata isaaniirraa goranii mo'atamaniiru. Kanaatiif isa kanarratti uummanni keenya injifannoo duruu mo'ate sodaa duruu mo'ate injifatee bira darbeera. Taankii fuuldura dhaabbatee militarii wattaadara wayyaanee fuuldura dhaabbatee uummanni keenya akka du'an beekati. Akka du'an beekaa lolu isa kana Oromoon beeka. Kanaatiif sodaachisaaf yoo ta'e wanta akkanaa akkan hojjenne nuti ni beekna. Isa kaaniif immoo erga waraabessi darbetti sareen duttii waa jedhan tokkotu jira. Tarii otoo beektee jarri warri wayyaanee yoo ta'e hagana cimoodha nuti yoo barbaadne dhabama isin gochuu dandeenya jechuudhaaf yoo ta'e jarri otoo waan akkasii waan barbaadan kanatti hin deemin otoo hojii hagana guddatu kan addunyaan beekamtii kenneef kan addunyaan dhaggeeffate otoo hin hojjetin otoo sodaachisanii waan sanarraa isaan dhorku ta'uu dhiisullee ilaalu ture. Garuu waa barbaadan hunda gochuu danda'aniiru. Erga isaan gochuu danda'anii booda gadi baasuu isaanii akka isaanumaa gochuu hin dandeenye jarri duraanuu dhugeeffatte humna isaas keessa beeku. Isaaniif ergamaa ture waan ta'eef ni beekanii. Kanaaf wanti isaa godhan yoo isaaniif illee ta'ee hin hojjennee fi kan uummata Oromoo ta'e immoo waa kana duruu injifatee akkasiin beekuun gaariidha. Gama biraatiin kanatti jettee namoonni amma aangootti dhufaa jiranii namoota akkamii akka ta'edha. Isa kana irratti yeroo jijjiiramni dhufe jedhamu garee lammaa jedhamutu ture. Tiim lammaa warra jedhaniin sana
sirriidhumatti hubannaa yeroo sana wanta baay'eetu godhame lammaan uummata Oromootiif waadaa galee waan isin jettantu ta'a gooftaan keenya isinii jedhee warreen uummata dararaa turan, uummata rakkisaa turan karaa garaagaraatiin uummanni funyaan itti qabate hunda isaanii aangorraa harcaasetu warra uummata dhaggeeffachuu danda'an uummata keessatti dhageettii qabanii haga tokko ol baasee jechuudha. Sadarkaa olaanaarraa kaasee hanga sadarkaa godina aanaatti. Suni hundumtuu gaafa wantoota jijjiiruudhaaf deemanii hojjechuu fi waan dideef tokko jedhanii lamma achirraan buusanii warra lammaan hoogganatti fide hundumaa hin harcaasanii warra Oromoon duraan jibbee warri kun nu nyaataniiru nu fixaniiru lafee keenya qorqanii jedhee ofirraa harcaase sana warra lamman jecha uummataatiin harcaase sanatu gadi eenyutti deebi'e jechuudha. Aangootti ol deebi'e. Gama biraatiinis warra lammaan muude qofa otoo hin ta'in kan biraa kan nuti argaa jirru namoota mirkaneeffannee namoonni garaagaraa dhufaniiru. Isaan keessaa warri akka mootummaa naannoo Oromiyaatti pirezidaantii kan ture Muktaar Kadir suni keenya ni yaadannaa namni suni eenyuun raayyaan ittisa biyyaa uummata keenya akka hin taane godhee waa sana ibsa kenne gadi ba'ee ta'u galateeffate beekte aantummaa uummataa agarsiiftanii galata guddaa qabduu jedhe uummata warra ajjeeseef aantummaa uummata isa kamiif akka ta'e gaanti hin barre haa ta'utii garuu warra uummata ajjeesee galateeffate jechuudha. Inni uummata tajaajiluudhaaf ture kan bakka sana jiru aangoon sun kan uummanni itti tajaajilamu garuu inni immoo uummata irratti lola labseetu warra deemanii isaan ajjeesanii miidiyaadhuma uummanni itti kaffaluun gadi bahee isaan galateeffatee jajjabeessee jajjabaadhaa itti fufaa jedheeni adeemsa keessa warra kanaa qabsoon Oromoo isaan liqimsee galaanni sun isaan liqimsee warra deeman turan. Isaan sana dugda duubatti deebisuutu jira. Isaan aangoo kennuufiifaa akka jiru dhageenyee jirra. Warri biraatis inuma beeknaa warri quba baay'inaan itti qabamaa turan warra Kalamuu Simeefaa amma bilxiginnaatti abbaa aangoo olaanaadha. Sirumayyuu waa'ee maalirratti isa gaafadhaafaa yeroo jedhamu argitee akka Oromiyaatti bakka murteessaa nama jiru jechuudha. Kanaaf warra akkanaa warra uummata Oromoo hidhaa hiisisaa ajjeesisaa afaan qabachiisanii fedha uummata kanaa warra gurguraa turan warra lafa uummata kanaa gurguraa turan uummata keenya buqqisaa turantu aangootti ol deebi'e. Maaliif warri kun tokkoffaa isaaniif ajajamanii waan godhan beekan waan ta'eef uummata irratti waa barbaadan waan ajajaman hojjetanii of tursiisuudha barbaadu. Maaliif uummata biraa haqa isaanii dabsanii uummata biratti fudhataman qabanii jaalalan qabanii iddoo dhaqan hin qabanii kanaaf filannoon isaan qaban mootummaa kana tajaajilanii mootummaa faana jiraachuudha waa ta'eef waa barbaadan hundumaa karaa isaanii uummata irratti fe'uu danda'u jedhanii akkas waan yaadaniifidha jara kanatti kan deebi'an. Kanaafi akkuma waliigalaatti wanti godhamaa jiru tokkoffaa yoo danda'an uummata kana gowwoomsuudha barbaadu. Haqa keessan hojjetaa jirra akkasiin gochaa jirra wanta xiqqoo kana hojjetanii agarsiisu wanta lakkoofsa keessan gadi uummanni keenya irraa fayyadamne yoo gama biraatiin immoo yoo diddanii isa kana qabna jedhanii beektee shimala bukkeedhaan qawweesitti agarsiisanii gama biraatiin immoo warreen dhiiga namaa nyaatan kana warreen naatoo namaa hin qabne naasuu namaa hin qabne kana aangootti fidanii isaaniin sukkuumuudha barbaadanii kan isaan kan itti jiranii kamiinuu garuu waan milkaa'an miti. Keessayyuu warri kun warri sadarkaa olaanaarra jiran kuni aangoo guguddaa warri qaban kun uummata keessa hin jiraatan. Ofii isaaniitii fi
eegdota marfamaniitti kan isaan ba'anii galanii maatiin isaanii biyya keessa miti kan jiraatu biyyoota garaagaraa ba'anii haala keessadha kan isaan jiraatanii yoo gamtee ofii isaaniitiif akkuma ta'anii yoo danda'an jala maquu danda'anii miliquu danda'anii yoo haalli biyya keessaa cimee maatiin isaanii already bayaniiru. Kanaatiif warri kunii aga tokko nagaa qabu beektee seefidha. Warri garuu ammallee kan hin galiniif jijjiiramni dheengadda dhufe kan ture miti waggoota 2 dura jijjiirama dhufe keessatti wanta ta'e uummanni sirriitti argeera. Eenyuma akkaan gurraa buusuu danda'u eenyuma bakka inni taa'e irraa kan gadi buusu kan ol ba'e maraan kan gadi hin buune hin jiru guyyaa eeggata malee gadi bu'uun isaanii nafu. Uummata isaanii keessa warra jiraatantu mootummaa kana tajaajiluudhaaf ammallee daba hojjetaa jira. Isa kana jajjabeessudha. Warri isaan beekamtii kennaniif, warri isaan badhaasa garaagaraa kennaniif sadarkaa aangoo haa ta'uu, sadarkaa eenyuu isaanii kan ol dabalan warri militarii keessatti beekamtii kan kennaniif isaanuma kana jajjabeessudha. Warri kana hojjettan, warri uummata kana ajjeeftan, warri uummata kana argitee baagala dhorkitanii itti jabaadhaa isiniif beekamtii kennaa isiniif sadarkaadha dabala warri immoo uummata bira dhaabatu isa kanatti itti adabamaadha. Garuu dhugaan gara biraati. Dhugaan ni qal'atti malee hin jirtu. Guyyaan kun ni darba. Akkuma jedhe kan ol ba'e hundumtuu gadi bu'a. Kanaaf guyyaan kun ni darba. Uummanni keenya otoo hin argatin ol deebi'uudhaaf hin jiru. Guyyaadhaaf malee gaafti isin liqimsuu fagoo hin jiru. Bakki seentan hin jiru. Warri kaan bakka qopheeffatee boolla qopheeffateeti. Isin boolli keessan uummata keessaa isa kana hubachuun gaariidha. Eenyu jedhuun qaba isaaniif illeedha. Kanuma fakkaataa garuu ittiin milkaa'anii waa iddoo yaaduu danda'an wantootuma kana jechuun barbaada. Hayyee waa hunda kaafteerta egaa waanuma ati jette irra hin deebi'u. Egaa akkuma tamma jettee jarri kun jara kana kan aangootti fide qeerroodha. Garuu qeerroon egaa yeroo ammaa kana darara guddaa keessa jira. Isa qofa miti keessa muummichi ministeeraa kan dabarsee aangoosaa dabarsee kan laatee fi Lammaa Magarsaati. Gaaf sanannis akka jedhetti aniif Lammaan yoo du'allee taane wajjin duuna namni jedhee dhaadate kun har'a immoo Lammaa Magarsaatu darara guddaa keessa jira. Kanaaf ani akkanatti fakkaatutti jarri kun yeroo tokko mooraalii dhumaayyuu hin qaban natti fakkaata. Laphee dhumaayyuu onnee dhumaayyuu hin qaban natti fakkaata. Nama taayitaa tokko dabarsee sii kenne akkamitti akka darartu akka namummaatti akka nama tokkotti baay'ee natti ulfaata. Dabalataanis yeroo waa'ee paarkii kana gaamma kaafnerra paarkiin sun otoo jiru amma Finfinneedhum keessatti hiyyummaan Finfinnee magaala Finfinneetu jiru hiyyummaa kana hin jedhamnedha. Namni guyyaa tokkotti yeroo tokko qofa nyaatee namni bulu nama miliyoona 1000 miti nama miliyoona oliiti. Yeroo ammaa kana namni miliyoonni tokko qoxoqaa 8 buqqa'ee jira. Lola adda addaadhaa kan ka'e, lolaarraan kan ka'e. Isaaf waan kana kan hojjechuun otoo irra jiru kana gochuunis eenyu miti. Egaa amma kan itti darbinu waa'ee irreechati amma. Egaa biyya sana keessa qofa miti addunyaarra koovid akka jiru beekamaadha. Garuu waa'ee koovid kan ka'u yeroo irreechaa yeroo uummanni Oromoo eenyu jedhu yeroo biraa garuu yeroo bilchiginnaan walgahii waan yeroo waa tokko hojjetu waa'een koovid hin ka'u. Koovid immoo yoo ka'e koovid ta'e waan biraa irreecha irratti kan murteessuu qabu abbaa gadaati. Abbaa gadaa murteessaa amantii faanas waliin qabatu siyaasa faanas waliin qabatu kana maaliif gochuun barbaachise kan jedhu isa irratti immoo yaada dabalataa akka nuu kennituun barbaada. Ayyee galatoomna. Ammas wanti kunis waan addatti ilaalamu miti. Wanti dhimmi irreechaa kuni waan akka salphaatti ilaalamu natti hin fakkaatu. Keessayyuu wanti irreecha Finfinnee kuni waan akka qoosatti ilaalamu miti. Inni Bishooftutti kabajamaa ture.
waggoota 10 olii fi bifa miidhagaa ta'een kabajamaa ture. Barri nuti aarsaa guddaatti kaffallu barri kun 16 guyyaan gurraachi sunis inuma jira. Haa ta'uutii garuu akka waliigalaatti irreechi Oromoo bakka addunyaa irratti kabajamaa yoo jira yoo jenne ol kaasanii ibsuu miti. Maaliidhaaf biyya keessatti beekamtii kennamee guyyaa sanarratti Oromoon bakka hundaa kabajuu qofaan otoo hin daanga'in Oromoon biyyoota dhiyaa kana keessa jiran illee bakkee garaagaraatti yeroo isaan hawaasni Oromoo walga'ii kabaju argina. Oromoodhaaf irreechi akkam akka ta'e ibsuun waan nyuudha jechuudha. Waan uummanni Oromoo dursee beeku waa'ee isaa dubbachuudha. Garuu waan Finfinnee kanarratti isaan waa hedduu gochuu barbaadanii Oromoon akka walitti dhufuun barbaadan yeroo kanarratti waa hunda caala Oromoon walitti dhufuun hin barbaadamu. Kanaaf jecha yoo danda'ani waa kana sagalee gama danda'aniin ukkaamsuudha kan isaan barbaadanii. Kanaatiif uummanni keenya wal argee akka waa kana gaggeessuun barbaadanii addaan tiksuudha barbaadu. Waan isaan jedhan otoo ta'eeti waan dhimmi koronaadhaan wal qabatee kana dura yaaddoo akka hin taane kaasanii gidduu kana paarlaamaan irratti mari'ateera beekte. Kan irreechaatiif qobaatti kaasuun irra hin turre kees baay'ee keessi ilaaluun barbaachisaa miti. Wanti tokko dhibban inni qabu yoo jiraate waanuma kamiifuu kan hojjetu ta'uutu irra ture. Kanaaf dhimma filannoo sanaan tursanii kaasanii jiranii biyya sana keessatti wanti ta'aa jiru kun keessayyuu akkuma agarru taaksii magaala keessatti namni akkamitti akka fayyadamu argaa jirra. Namni walirra taa'ee deema. Walirra dhaabbateet hiriira daabbootii fi hiriira taaksitiif eeggatuutti jira. Bakka akkasiitti fi bakka gabaaleen gurguddoon biyya sana keessa jiran otoo hin hafin baadiyyaa keessatti magaalaa xixiqqaa keessatti torbaniin gabaan babal'aan kun akkasii gaggeeffamaa jirutti akka waan addaatti irreechi kanarraa akka waan adda ta'etti ilaaluun anaaf waan eenyu ta'u miti waan addaati jechuun ana qofaaf otoo hin ta'in akkuma waliigalaatti wanta isaan godhaa jiranii waanuma walii hin fakkaannedha. Dhugaan isaas sana miti. Uummanni keenya sirriitti hubataa maal shiraka guddaa of keessaa qabu sirriitti beekamaadha. Oromoon akka walitti dhufuun barbaadamu gabaabatti. Isa kana garuu waan argate uummanni keenya ammas dhiisuu akka hin qabne sirriitti beekuun barbaachisaadha. Waan dabalata malee waan irraa dhiisan qabaachuun tasuma jiraachuu hin danda'u. Tokko tokkoon har'a boru jecha waan nuti of harkaa qabnu hundumaan irraa hir'isaadha kan isaan deemanii. Kanaaf immoo gaafati takku ta'u kenniteef jarri kan biraatiin si barbaadanii. Kanaatiif waan isaan jedhan hundumaa tole jedhanii uummanni keenya irraa fudhatu taanaan waa biraas mul'isuudhaaf deemanii kana sirriitti beekamuudha qaba. Aadaa keenya fi sirna keenya duudhaa keenya nuyi kan beeku Oromoon akkasitti fakkaatetti kabajachuudha qaba. Waa kana akka Oromootti malee waa biraatiin haalli itti ilaalamu jiraachuu iyyuu hin qabu. Kanaaf jarri maaliyyuu jechuu danda'anii maaliif duris beekamtiidhaanii miti kan kabajamaa ture irreechi keessayyuu waggoota 10 wayii turan keessa yeroo Oromoon bal'inaan walitti bahee waldaa Machaaf Tuulamaatiin hoogganamee kabaju tokko yeroo sanarratti namoonni Bishooftuu deemanii ni qoratamu turan dhaabbata dhaadhiyootiin jechuudha. Ni qoratamanii ati maaliif dhaqxee ati maalidha maalii jedhanii kan qoratan waan akkasii ture. Kanaaf waan kana Oromoon akka achitti mul'atu hin barbaadanii. Wanti Oromoo kana yoo danda'an susukkuumanii dhiphisanii xiqqeessanii mul'isuudha kan isaan barbaadanii. Kana sirriidhumatti ilaaluun gaariidha. Maaliidhaaf barbaachisee waan jedhu kana garuu anaa fi akka inni itti hubadhutti irreecha achitti kabajuun maalii ka qabaa waa jedhu
ilaaluun gaarii natti fakkaata akka kootti. Finfinnee irraati hora Finfinnee bakka Oromoon jalqaba irreecha irratti kabajataa ture. Bakka inni itti irreeffataa ture irraa Oromoon jalqaba kan dhiibame Oromoon Tuulamaa dhiibamee kan bakka garaagaraatti akka deemu kan taasifame akka buqqa'ee kan taasifame bakka sanarratti waggaa 100 oli kun qabsoo Oromoo waggaa 100 oliif otoo addaan citiin godhee adeemsa keessa kana argatanii bakka kanatti immoo itti fufiinsaan kabajuun waan guddaadha. Waan jijjiirama kana keessa Oromoon argate jedhamu keessaa isa guddaa ta'ee mul'achuu waan danda'u natti fakkaata. Wantoonni biraa mudatanii dhumaniiru garuu wanti amma yoonaa kana jiru irreecha kana waggaa waggaadhaan bakka kanatti akka kabajamuuf jalqabni godhameera. Ammallee itti fufiinsaan godhamuu danda'uun barbaachisaadha. Waan dhabne sana tokkoffaa waan dhabnee turreetti deebine qofaaf otoo hin ta'in bakka sanarra waa guddaatu jira. Falmii guddaatu jira. Bakka kanatti maaf kabajata warri jedhan nama tokko lama otoo hin ta'in bakka maqaa amantiitiinis kuni kan keenya bakka keenya warri jedhanii akka Oromoon achitti hin kabajanne warri barbaadan ni jiranii. Gama biraatiin immoo warri lakkeen jarri kun asiyyuu miti warri nuun jedhan turan warri akka sabaatti jiraachuu isaaniitiif isaan mitiyyuu waliin gadiin garuu lafa immoo asirraa qabnaa warri jedhanii nuti warra abbootiin keenya akaakayyuun keenya achi turanii nuti daa'ima taanee as dhufnee jedhanii warri lubbuun jiran warra ragaa kan dubbatantu jiranii. Warri kaan immoo toodhuma achi turuu isaaniitii fi miti akkuma sabaatti turuu isaaniitiif gidduu isaaniitti waliin galee lafti suni kan keenya bakka keenya irratti warri jedhanillee jiranii. Kanaaf bakka sanarratti gaafa itti deebinee ammallee achirratti irreeffachuun keenya abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuudhaanis sirriitti ilaalamuu danda'udha qaba addunyaatti jechuudha. Qaama beekuu qabutti qaama waa kana hubachuu qabutti hubachiisuun barbaachisaadha. Kanarraa duubatti jechuun hin jiru jechuudha. Gama biraatiin Finfinnee jechuun karaa baay'eedhaan yoo ilaaltu irreecha achitti kabajuu faana wal qabsiisee jechuudha. Tokkoffaa giddugala dippiloomaasiiti. Dippiloomaatonni dhiheenyaan kan jiranii akka addunyaa kana keessa sadarkaa Afuraffaa Shanaffaan akkasiirra jirti. Itoophiyaan hunda ogoruu baadhee sun jechuun teessoon dippiloomaatonni guguddoon keessa jiranidha. Kanaatii fi achirraati dhageettii guddaa qabaa jechuudha. Miidiyaaleen garaagaraa miidiyaaleen guguddoon itti argamanii gabaasuudhaaf haala mijataa bakka qabudha. Uummanni Oromoollee bakka garaagaraatti walitti dhufuudhaa fi akkasuma hanga tokko giddu gala biyyaati. Geejjibaafis haa ta'u maaliifis haa ta'u hanga tokko wayyuu danda'a jechuudha. Kanaatii fi karaa garaagaraatiin yoo ilaaltu hiika guddaa qaba waa ta'eef irreechi Finfinnee akka salphaatti ilaalamuu hin qabu. Kan isaan godhan garuu mootummaan kan godhaa jiru waan sababa waliin qabanneen waanuma ta'e jedhanii sana booda uummata adda dhorkuudhaa fi humna fayyadamu kanaan akkasiin hin jenne akkas goone jechuudhaa fi garuu akka waliigalaatti uummanni keenya sirriitti hubatamuu qabu. Irreechi kun nagaadhaan gaggeeffamuun haala nageenya haala tasgabbaa ta'een bifa bareedaa ta'een tasgabbaa ta'een sagantaa kana gaggeessuun uummata Oromootiif faayidaa qaba. Irreechi kun hojii eegames akkasuma imeejii uummata Oromootiifidha kan waan kan gaarii hin taane jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan sagantaa kana gaggeessuu qaba. Sagantaa sanaan waan malu tasgabbii sagantaa sana keessatti barbaachisu hunda raawwatee of eeggannoodhaan nageenya isaas tifkatee bifa bareedaa ta'een of bakka buusuu danda'udha qaba jechuudha. Bakka ati hin jirretti maqaan kee waan guddaadhaan waa gaarii hojjettee jechuudha. Kanaaf wanti achirratti hojjetamu miidiyaaleen garaagaraa yeroo gabaasanii
Oromoodhaaf bakka Oromoon hin jirretti biyyoota garaagaraatti illee yoo ta'e bifa dippiloomaasiitiin uummata Oromootiif deeggarsa guddaa waa ta'ee fi akkasitti kan raawwachuu qabudha. Isaan yeroo dhorkan sodaa garaagaraa qaban yeroo kanarratti isa kanaaf Oromoon akka walitti dhufne gochuudhaa fi abbootiin gadaa akkas ta'anii eegaluun haa kabaju eegaluun hin kabajin kana kan isaanii himuu qabu miti. Yeroo hundumaa wanti kana dura argaa turre gaafa uummata irraa isaan harka fudhatanii akka sirna ofiitti Oromoon gaafa bahee kabajatu nageenyaan bahee kabajata bishaan otoo gadi hin nam'in Oromoon bakka dhufetti kaabaa kibbaa bahaa dhihaa nagaa dhangalaa gaafa isaan immoo harka keessaa qabanii uummata bakkee garaagaraa irratti dararanii kaan hidhanii kaan reebanii kaan ajjeesanii akkasiin kan isaan galan gaafa mootummaan harka keessa galfate. Kanaatiif warri mootummaa waa kana keessaa kun waan uummataati. Waan uummata sadarkaa eenyu amantiitiin maalidhaanii adda baasanii miti. Kun waan saba tokkooti, dhimma saba tokkooti, dhimma siyaasatii miti. Siyaasa illee hojjechuuf miti sabni kun kan wal ga'u. Sirna isaa kabajatee akka galu isaan harka keessaa fudhachuu qabanii uummanni keenya immoo dhiibbaa hundayyuu dandamatee waa barbaachisu mootummaa irratti dhiibbaa godhee ayyaana isaa kana kabajuudhaaf ka'uudha qaba kabajamuudha qaba jechuudha. Sababa tokkoon qabu mootummaan sababa tokkoon qabu Oromoon akka waliin agarre akka walitti dhufu akka sirni kun hin dabarre akka beekamtiin Oromoon waa kanarraa faayidaan uummanni Oromoo akka Oromootti argachuu danda'u akka addunyaatti hin mul'anne waa godhurraa kan hafe mootummaan waan kooviidiin sababa tokkoyyuu hin qabu. Uummata kanaafis illee waa kooviidiin wal qabatee wanti inni godhaas jiru argaa hin jirru. Otoo akkas godhanii maaliif walgahii waamu kaabineen isaanii bar amma sadarkaa gandaatti guyyaadhaan walgahiidha kan isaan ta'aa oolanii of eeggannoo addaallee godhaniitii miti akkasumatti jechuudha. Ofii isaaniitti of eeggannoo gochuu danda'anii uummata gaafa walitti waaman garuu bakkee garaagaraatti galma xiqqoo kutubu keessatti uummata walitti dachaasanii mari'achiisanii deemuu biraa jechuudha. Kanaaf waan nageenya keessanii fayyaa keessaniif dhimmamne kan jedhu galatoomaa jedhanii bira darbuun gaariidha. Wanni immoo dirqiidhaan manaa gadi hin baatu jedhan uummanni keenya gadi bahee sirna isaa kabajatee waa kana irraanuu danda'uudha qaban jedha. Kanuman jedha mul'una. Hayyee baay'ee galatoomi akkuma tamma jettee uummanni keenya of eeggannoodha. Of eeggannoo barbaachisuun maaskiin dirqama akkasumas immoo sanitaayizariin dirqama. Yoo danda'ames illee walitti dhiyeenya sooshaal distaansiingii isa jedhamu kana eeggatee ayyaana isaa akka kabajatu ayyaana sanarratti illee dhibeenumti kun akka nuuf badu akka nurraa badu addunyaa irraa illee akka badu abbootiin gadaa namoonni hundi akka waaqa nuuf kadhatan jenna. Egaa akkuma amma tuquuf yaalle jarri yeroo barbaadan akka barbaadan gochuu barbaadu. Kana dura COVID irraan kan ka'e filannoon haqamee ture jedhanii yeroo murtaa'amneef haqamee ture jedhanii yeroo sana COVID immoo amma naayyuun babal'anne amma immoo COVID kun akka malee babal'atee yeroo jedhu kanas lafumaa ka'anii immoo amma immoo filannoon gaggeessine jechaa jiru. Yeroo kana immoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo baay'ee isaanii hooggantoota isaanii baay'ee manadhaa keessa kaa'anii amma immoo ofii isaaniitiif filannoon gaggeessine jechaa jiru. Isas haa ta'u waan biraas gaafinan hin kaafne yoo jiraate mee ergaa dhumaa yoo qabaatte ergaa dhumaa dabarsiitii sanumaan marii keenyarraa kana xumurra. Wanti COVID kuni dhimmi isaa yaachisaadha ka jedhu eeyyee yaachisaadha. Nageenyi uummata keenyaa fayyaan uummata keenyaa nu yaachisaa kan jedhu eeyyee nu yaachisaa. Of eeggannoo guddaa gochuu qabu. Uummanni keenya of eeggannoodhaan socho'uudha qaba. Isa kana yoomiyyuu of dagachuu hin qabu. Sirriitti nu jechuun barbaachisaadha. Isa kana itti amanna.
akkuma jettee atuu jetteerta irreecha irrattis maal irrattis yoo ta'e kan jedhamuuf atillee tuqteerta of eeggannoodhaan sirriitti raawwachuu danda'uudha qaba. Namni bakka walgahii kamittuu waan kana sirriitti gochuudha qaba. Mootummaan filannoo osoo gaggeesse maal osoo ta'e bakka gabaatti osoo ta'e uummanni keenya jiru kamu of eeguudha qaba. Yoom akka of eegu odeeffannoon isaa waan haaraa miti waggaa gahuudhaaf jira. Kanaaf inni barbaachisaadha. Garuu dhugaan jiru waan ifaati. Mucaa duraanuu boo'ichaaf jiru jabbiin irra jettee waa jedhanidha. Dhimmi COVID kun dhugaa dubbachuutti mootummaa biyya sanaatii fi sababa ta'e malee waan isaan itti gammadan waan duraanuu waa gochuu sababa itti barbaadaa turantu yeroo tokko beektee waan ati yaanne humna keetii ol kan ta'e yeroo si uumamu ati illee itti gammadda jechuudha. Waan akkasii kanaadha kan mootummaan irraa fayyadame. Malee kan sanarraa hafe dhugaa dubbachuudhaa fi waan addaa filannoo kanaan waan ta'uudhaaf illee akkas fakkaatetii miti. Yoo ta'es immoo akkamitti ta'awaa jedhu haala inni itti gaggeeffamu irratti qaamota barbaachisuun walii galanii raawwachuun nama danda'ama ture. Qobaa isaaniitti ofiirma isaaniitti murteessanii waa kana ta'eef dabarsineerraa waa kana ta'eef dhiifneerraa kan jedhanii mootummaa isaanumti qobaatti dhuunfatan waa ta'eef paarlaamaa ofii isaaniitiif dhuunfatan mana marii ofii isaaniitiif dhuunfatan waa ta'eef sanatti gargaaramanii waan haala ofii mijeeffatan horii ofiitti dheereffachuuf godhanidha. Amma haala mijeeffatanitti warra isaaniin dorgomamu balleessanitti jechuudha. Akka waliigalaatti garuu yoo ilaalame gochuun isaanii otoo dhugaadha kallattii hundumaatiin waa godhan ta'e namni sanarraa mormii qabu hin jiru. Garuu mootummaan kun aangoonsaa yeroo aangoo isaatii dhumate isarratti immoo akkam gochuu qabna kan jedhu uummata biyyattii kanaatiin kan murtaa'udha. Uummanni biyyattii kanaa immoo bakka buutota garaagaraa qaba. Karaa seera qabeessaan isaa ta'u karaa seera qabeessa hin taane sagalee uummataa warri ta'an jiru. Mormitoonni jiranii isaan faana ta'anii mari'atanii gochuutu irra ture. Sana hunda hin goone otoo sun godhameera ta'ee dhugaatti wanti COVID kun salphaa miti. Garuu waa tokko raawwattee waa tokko dhiiftee maa garaagarummaa hin qabu. Nama walgahiidhaaf waamtee nama gabaa akka taa'u eeyyamtee filannoodhaaf akka walitti hin dhufne gochuun kee homaa waan hiika addaa qabu miti jechuudha. Kanaaf waan naannoo kana faana wal qabatu waan tokko sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Uummata keenyaaf nuti filannoon godhamuu fi dhiisu akka biyyattiitti filannoon jedhamu suni jechuun akka maqaadhaaf kan godhamu suni. Maqaadhaaf beektee waan akkuma riichuwaalii wayii hin gaggeeffamu waan ta'eef waanuma akkasitti waan raawwatu nuti riichuwaalii sanarraa hin nuti waan kan barbaadnu uummanni Oromoo sana nuti kan barbaadu. Nama dhugaatti fedha uummata kanaa gaafii uummata kanaa deebisuu danda'u. Fedhii uummata kanaa raawwachiisuu kan danda'u nama akkasiiti uummanni keenya kan barbaadu filannoo haqaa barbaada. Filannoon haqaa biyya sana keessatti gaggeeffamuudhaaf akka hin jirre immoo waa hedduu argaa jirra. Kanaatiif wantoota lama amma biyya keessatti adeemaa jiran keessatti uummanni Oromoo sirriitti of ilaaluudha qaba. Tokko maalidhaa waliigaltee biyyoolessaa waan jedhee naashinaal konsensus jedhanii wanti isaan irratti haasa'aa jiran kuni bakka Oromoon hin jirretti yeroo darbe irratti haasa'aa turan. Bakka Oromoon hin jirretti bakka Oromoon bakka bu'oota isaa kaan du'aan kaan hidhaadhaan kaan biyyaa dhabamsiisuudhaan dhabaa jiru keessatti miidiyaadhaan akka hin dubbanne afaan isaa qabamee jiru keessatti uummanni Oromoo filannoo kanatti hirmaachuu illee hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf inni kuni kan kijibaati. Wanti Oromoon ittiin hirmaanne, wanti Oromoon haqaan keessatti hin hirmaanne inni kijibaan godhan manni kijibaan ijaaran kijiba waa ta'eef lafa qabachuu illee hin danda'u, jiraachuu illee hin danda'u. Oromiyaan ni fi Oromoon kan karaa sirriidhaan ittiin hirmaanne biyyi suni biyya ta'uu illee danda'a jedhanii laaluun waan hin fakkaannedha. Haqa miti waan hin taane akkasuma waan itti qabanidha malee waan ijaaran ta'u jechuudha. Kanaatiif waan waliigaltee biyyoolessaa isaan jedhan kan Oromoonii fi hayyoonni Oromoo ittiin hirmaan
mana hidhaa keessatti kan bakka dhabu kan uummata Oromoo bakka bu'u ugguramee uummanni keenya kana jedha uummanni keenya kana barbaada jedhee iddoo fedha uummata Oromoo warra kaaniif ibsee irratti waan dhiisee waan Oromoon immoo dabarsee dhiisuu hin dandeenye yeroo eegsisuudhaaf warri danda'u hin jirretti bakka isaan hin jirretti filannoo bakka buutonni Oromoo hin jirretti paartileen ciccimoon biyya keessa jiru jedhama. KFO fi ABO'n amma hin jiran biyya keessatti yoo jennee nu miti. Waan kijibarraa fagaatee miti. KFO keessatti Dr. Mararaadha kan ala jiru. Warri kaan warrootuma baay'ee miti. Baay'ee isaanii hidhanii baay'ee isaanii akka hin dubbanne carraa ukkaamsa addaa keessa warra jiranidha kan jiran. Kanaafi bakka isaan kuni hin jirretti hooggantoonni keenya hanga hidhaadhaan bayinitti filannoon gaggeeffamullee yoo jiraate Oromoon filannootti hirmaachuudhaaf akka hin jirre beekuutu irra jira. Uummanni keenya waan filatullee hin qabu. Waan tokkummaa biyyoolessaa isaan jedhanii haasa'an kanallee bakka hoogganaan isaa hin jirretti sagaleensaa fedhiinsaa bakka namni ibsuuf hin jirretti tokkummaan biyyoolessaa haasa'amullee akka hin jirretti garuu bakka Oromoon hin jirretti Oromoo irratti murteessuudhaaf Oromoo irratti dhiibbaa gahuudhaaf warri sirna durii sana sirna nama nyaataa sana deebisuudhaaf barbaadu sirna tokko sana jechuudha. Alaabaa tokko biyya tokko afaan tokko amantii tokko maalii tokko sana jechuudha. Kanaatiif waan sanatti bakka jarri kun hin jirretti akka hin taane uummanni Oromoo sirriitti beekuudha qaba. Qabsoo isaa cimsate yeroo isaan kana odeessan kanaan namni gowwoomu jiraachuu hin qabu. Amma gaafa hooggantoonni keenya ukkaamsa isaanii jalaa ba'anii fedha uummata keenya fuulduratti fidanii isaaniin mari'achuu hin danda'initti Oromoon bakka bu'iinsa hin qabu. Kanaaf filannoodhaaf illee otoo hin ta'in uummanni keenya walaba of baasuudhaaf qabsoo itti deemuudha qaba. Filannoo otoo hin ta'in jechuudha. Isa kana sirriitti jala murree ilaaluun gaariidha. Gama biraatiin ani akkuma dhaamsatti wanti ani kaa'uu barbaadu dhuma irratti hundi Oromoon addunyaa kanarraa waan gochaa qabu waan gochuutti jiru kana jabaatee dhuma itti fufuu qaba. Hayyoonni Oromoo warri yeroo isaanii waa kanaatiif harsaa godhanii dirqama lammummaa isaanii bahaa jiran hundumtuu itti jabaachuudha qabanii. Uummanni Oromoo biyya keessaas immoo hanga lubbuu isaatiitti kennee waa gochaa jiru kan hundumaa gochuudhaaf dirqama Oromummaati. Isa kanarratti waan dugda duubatti jedhamu miti. Garuu waamichi kan godhamuufii qabu kan hin jedhu. Warreen Oromoo ta'anii bakka garaagaraatti mootummaa kana sirna tajaajiluudhaaf sirna miti eenyumtuu kan tajaajiluu qabu mootummaa keessa kan hojjetu sirnaaf otoo hin ta'in hawaasa kan inni hojjetu haqaaf kan inni hojjechuu qabu uummata isaanii akka tajaajilanii fi waan mootummaan yeroo uummata isaanii irratti garagalu kana gara uummata isaanii deebi'uu akka qaban uummata isaanii akka dhaga'an isaan kanaaf waamicha dhiyeessuun barbaada. Bakkee garaagaraa keessa kan jiran mootummaan hin dhufaa darbaas ture. Isa kaan fagoo dhiifne immoo isa waggaa 2 dura ture yoo ilaallee uummanni keenyatti illee fakkaatu cimtuu turte. Uummanni keenya akkas fuuldura dhaabatee haarsaa barbaachisu kaffalee ofirraa kaasuu danda'eera. Mootummaa kanas ofirraa kaasuudhaaf humna illee itti qaba. Kanaaf jijjiiramni dhufa. Wanti kun uummanni hin dogoggorre, uummanni haqa isaa falmataa jira. Warri uummata kana fuuldura dhaabattan yoo dandeessan uummata keessan cinaa dhaabadha. Uummata keessa wajjin ta'aatii sirna uummata keessaniif hin taane uummata keessan irraa kaasa. Yoo dadhabdaniif immoo karaarraa maqaa gufuutti hin ta'inaa. Warreen karaa garaagaraatiin bakkee garaagaraa irratti Oromiyaa bakka garaagaraa irratti qeerroo keessa turtanii ijaarsa qeerroo keessa turtanii har'ammoo mootummaan isin muudee gara aangootti ol baatan warri uummata keessan dabarsitanii kennitan warri basaastan warri uummata keessan saaxiltan warra akkasii bakka garaagaraa jiraachuu dandeessanii hojjetaa mootummaas taatanii daldalas taatanii hojii kan hin qabne osoo taatanii
faayidaa garaagaraatiin isin qabanii uummata keessan isinitti fakkaatee warri mootummaa kana cinaa dhaabattan yeroon uummata keessanitti deebitan ga'eera. Uummata keessanitti deebi'a. Uummanni maqaa keessaniif hin beeka. Miidiyaa garaagaraattis bakkee garaagaraattiin eeramaa jirtanii maqaan keessanii dhaga'ama hundumattu warreen aanaa fi godina nuti irraa dhufne hunda dabalatee namoonni waan akkanaa keessatti qooda qaban harkaa keessaa qabanii hundi isaanii maqaadhaan beekamu ammaa fi tuquun barbaachisaa miti jedhee malee. Kanaaf namoonni kun kana hubadhaatii gara uummata keessanii deebi'a. Uummata keessan keessa jiraattanii boru hamtuu noo dhuftee warri kaan irraa biyya ofii baqachuu danda'a. Isin eessayyuu deemuu hin dandeessan hawaasa keessan keessatti haftu. Kanaaf uummata keessan irratti waan hin dabarreef jettanii waan hamaa hin hojjetina. Waan jiruun keessan sanuma waan addaa waan isaan isinii godhan hin qabani. Waan uummata keessanii keessadha kan isin fayyadamtanii. Kanaatiif gara uummata keessanii deebi'aa isiniin jechuun barbaada. Warri hoogganaa taatanis, warri poolisii taatanis, warri qaama nageenyaa sadarkaa garaagaraatti hojjettan aanadhaa hanga gandaatti. Keessayyuu ganda keessas wanta akkasii jira. Ijoolleen baadiyyaadha jirti jedhanii ganda keessatti dhiibbaan garaagaraa godhamaa akka jiru ni dhageenya. Of eeggannoon godhamuu akka qabu fi uummata keessan bira akka dhaabbattan, uummata keessan saaxiluurraa akka of qusattan. Isa kana isinii dhaamuun barbaada. Yoo ta'uu baate garuu itti gaafatamummaa dhuunfaa keessaniitiin tarkaanfiin garaagaraa maatii keessan irratti, jiruu keessan irratti karaa garaagaraatiin yoo fudhatamu isa kana hangasitti hin eegina. Yoo fudhatameef garuu waan sanaaf itti gaafatamummaa isinumti kan fudhattan ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanan jedhaa galatooma kanuma muduna. Hayyee baay'ee galatoomi ergaa baay'ee murteessa dhaamtee egaa akkuma atamma jette keessayyuu kaabineen gandarra aanarra godinarra jirtan hundi keessan uummata wajjin akka dhaabbattan anis dabaleen dhaamsa isiniif godhaa. Maaliifuu warra gubbaa jiran nutuu quba qabna tokkoon isaanii as Ameerikaa keessatti mana bitachaa jiru bakkee qopheeffachaa jiru. Yeroo haalli wanti tokko mijachuu dide waan isaan godhan hin beekne. Diyaaspooraan illee warra asii biyyatti galte luka lama akka qabdu hin beeka. Yeroo achi qeerroon itti muddee tokkichaan baqatanii akka dhufan quba qabna. Kanaaf isin bakka dhaqxan hin qabdan. Ammallee uummata keessanitti deebi'aa, uummata keessan tajaajilaa, uummanni yoomuu hundaaf kan akka mangistuutti dhaadate hin jiru. Dhuma irratti bakkeen jirarra ni beekna. Inni kunis dhuma isaa yeroo gabaabaa keessatti rabbi wajjin akka arginu abdii qabnaa. Asfa'u yeroo kee fudhattee nu faana turuu keetiif baay'ee galatoomi jennaa. Dhaggeeffattoota keenya isinis jirraa miidiyaa daawwachuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Yeroo biraa sagantaa biraa qabannee isiniif dhufna. Ammasitti nagaa ta'aa isiniin jedhaa galatoomaa baay'ee. Aya Studio. Mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa sabaa maqaa maal godha. Ergaan qabatamne ergaan naaleffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa damne. Masaraa mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa sabaa maqaa maal godha. Ergaan qabatamne ergaan naaleffamne siidaan dhaabatee fi galaataan
Dadabuun kaffaaloo naafachuun magartu daa'imatti dhabnee baambush ilma guutu wareegamni qeerroo erga gatii dhabee Minilik bineensi nurratti faarfame birroo yaa birroolee nuudhistu moo walitti deebiinaree birroo yaa birroolee nuudhistu moo walitti deebiinaree birroo yaa abbaa birraa qeerroo Oromoo arras ni jira birroo yaa abbaa birraa qeerroo Oromoo arras ni jira qeerroo Oromoo arras ni jira karreen Oromoo arras ni jira nambaan naannolee arras ni jira nambaan Calanqoo arras ni jira qabsootti fufuuf arras ni jira falmaa finiinsuuf arras ni jira kaayyoo qabsoofneef arras ni jira.